Mootummaan Itoophiyaa jaarraa walakkaa keessatti yeroo jalqabaatiif sharafni maallaqa alaa fedhii gabaa irratti akka hundaa'e kan murteesse. Murtiin jabaan kunis gabaa addunyaa irratti gatii birrii Itoophiyaa parsantii 30 gadi cabseera. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kiyya ishee laayik gochuu hin dagatinaadha. Warroonni ishee laayik gootan guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne. Akkasumas warroonni maatii fayyisee ta'uu barbaadan fayyiseetu jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo makamtan manni kiyya mana keessanii weelkaam jedhee simachuun jaaladha. Egaa har'a viidiyoo biraati kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe kaleessa akkuma beekamu sharafa alaa doolaara Ameerikaa takka irratti birriin 17 dabaluun isaa uummata Itoophiyaa yaaddoo guddaa keessa kan galche ta'uun isaa ni beekama. Sababni isaas doolaarri oovarii baay'ee waan dabaleef qaala'insi gabaa haala kanaan irratti dabaluu danda'a jedhanii uummanni Itoophiyaa yaaddoo guddaa keessa kan oolan ta'uun isaa miidiyaa tokko irratti dabarsaniiti kan jiran. haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa jaarraa walakkaa keessatti yeroo jalqabaaf sharafa maallaqa alaa fedhii gabaa irratti hundaa'uudhaan kan murteesse parsantii 30 gadi cabsuun isaa yeroo jalqabaatiif kan gabaasameedha. Kunis baay'ee kan namoota hedduu gammachiisedha. mootummaan Itoophiyaa jaarraa walakkaa keessatti yeroo jalqabaatiif sharafa maallaqa alaa fedhii gabaa irratti kan hundaa'e akka murteesse. Murtiin jabaan kunis gabaa addunyaa irratti gatii birrii Itoophiyaa parsantii 30 gadi cabsee jira. Hangafoonni murtii kunis biyyoota waraanni miiteen akka dhufan raawwatan hanqina sharafa alaatiin furuun jechuun abdatu. Xiinxaltoonni diinagdee dhimma kana irratti dhiyeenyatti hordoffii maal godhu kan jedhamu walumaan ilaalla. Mootummaan maaliif akka murteesses kan ilaallu ta'a. Murtiin kun humni birrii keessumaa'uu gabaa seeraan alaa waliin qabu akka sirratu godha. Rakkoon dhaabbilee dhuunfaa fi sharafa alaa argachuuf qabnus ni fura jechuudhaan. Tana dura mootummaan gatii birrii gadi cabsuu isaa eeruun bu'aa buusee hin qabu jedhu. Osoo homiinni hin jiraatin gatiin birrii gadi buusuun bu'aa buusuu hin qabu jechuudhaan dubbatu. Birriin dhuma gatiin isaa malee oomisha biyyaan alatti gurgurtaa sharafa biyya alaa hanga barbaanne fiduun gabaarra hin jiru jechuudhaan dubbatu. Wanti qophaa'ee hin jiru jechuudhaan yaaddoo ibsu. Gatuma duwwaa yoo gadi buuste waanuma xinnoo harkaa qabnu san gurgurattee harka duwwaatti hafta. Yoo oomishni dabalee danuu gurgurateet biyyaa fi sharafa alaas fidu. Kunis garaagaramtuu jedhamaa jedhu. Mootummaan Itoophiyaa imaammata fooyya'insa diinagdee kan labseef dhaabbileen maallaqa idilee addunyaa irratti liqaa argachuuf dhiibbaan irratti taasifame dirqameetii jedha. Tarkaanfiin birrii dabarsuu fi dhiibbaan isaa jedhus xiinxalaan kanneen imaammanni kun imaammata dhiibbaa qaamolee alaatiin rabsameedha jedhu. Imaammanni fooyya'insa diinagdee mootummaa Itoophiyaa hojii irra oolche hordofee birrii Itoophiyaa gabaa addunyaa irratti parsantii 30 akka kute taasisuun liqii Itoophiyaaf
argisiisuu danda'us rakkoon diinagdee walxaxaa fi qaala'insi jireenyaa hammeessuun akka oolu hayyoleen diinagdee ibsaa jiru jedhu. Mootummaan gatii birrii kuffisuuf dura waan oomisha alaatti ergu bal'inaan biyya keessatti qopheessuu qaba kan jedhus ogeessi diinagdee bakka oomishni alaa itti argamu hin jirretti gatiin birrii gadi buusnee bu'aan inni fidu hin jiru jechuudhaan dubbata. Oomishni akka midhaanii, zayitii, bunaa, gogaa fi albuudonni garaagaraa sababa waraanni biyya keessatti adeemsifamaa jiruun oomisha akka hin jirres ibsaa jiru. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumuraa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechaa nagaan naa turaa.